haadhateen seenaa jirra. Gargaarsa. Ayyi nagaa jirtu. Ana jiraat. Ayyuma. Ta'a. Nagaa jirtu. Ana jira. Ayyuma. Jirtu. Nagaa jirtu. Ana jirtu. Ayyuma. Asuma turraa asuma turraati. Koota asuma turra jedha. Adda akkuma kuroo guyyaa duraa isinii fi waadaa gallee deemsanii namoota irraa haga waan inni nu gargaareen wantoota gargaarii qabannee firaashii kanallee qabannee gara mana keessanii dhufneerra. Inni immoo obboleessi keenya Gammadiin ammoo indoo itti himnee aga jennetti ollaa kiyyaa namni kuni nama illee seenaa isaa illee guddaa beeka. Bakee walii maanqetti nu gargaar walii dhufneerra. Asuma si qabamaan ta'uyyuu gara manaa boodan deemnaati. Asuma si qaati. Isin dhukkubaara moo isin ta'a bakka isin. Harka isin deebi'e. Kuno amma Gammadiin illee obboleessa keenya nama yeroo baay'ee karaa guddaa waliin dabarsaaru. Sagantaa guddaa waliin dabarsinee asiin kenneerra. Waan inni gargaaree ammoo guyyaa lammaffaaf gara keessa dhumee jira. Akkuma guyyaa duraa argine firaashii keessanillee kana fakkaata. Adda ammoo namoota irraa utuu birrii tokko hin jenne lama hin jenne shan hin jenne haga danda'ame naga nu gargaareen walii qabnee dhufnee jirra. Mee obboleessa keenya bira dhaqee kana isin deemnaati. Mee ati Gammadi haadhatiin tana ollaa kana waliin jiraatteetta. Ollaa kanatti rakkinoota sii baay'ee ka argaattu. Mee hagam rakkatteetti jettee yaaddaatiin? Ani akka ollaa ta'e sirriidha ollaadha. Baay'ee rakkattuudha. Akka maatiititti maatiin isaan ammoo kophaa isaaniititti ammoo as jiraatanii baay'ee akka rakkatan quba qaba. Maaliif ollaa waan ta'eef waan baay'ee keessa beeka. Manni isaa jiraatanillee mana namaati. Ka maatii osoo hin taane ka dhuunfaa isaanii qabanii kan namaa jiraatan. Kana fakkaata. Haalli isaan keessa jiran hunda nan beeka. Gisee baay'ee dhibeenillee wantoonni garaagaraa akka isaa rakkisaa turellee quba qaba. Kanaaf dammoo karaa adda addaatiin illee yaanneef illee dammoo namni tokko kallattii wayii kaa'ee hin danda'u jedhamu itti obsineetuma turre malee haala hundaa qubaan hin beekasiin jechuu barbaada. Nama gargaaramu qabu jechuudha. Mee akka tasaa ta'eeti abbaa mana kanaa isaanii kenna argaa hin jiru. Garuu ilmi isaanii as jira. Ilma isaanii irraa haalataa isaanii waan baay'ee beekuuf isarraallee waan tokko tokko dubannee deebina. Mee atini akka tasaa ta'eeti abbaa kan kee argaa jiru. Isiin ammoo mana keessan kana jiraatti. Abbaan keessan kun ammoo mana kana akkasiin jiraattu gargaaree jiraani. Rakkinni akkamii keessa turte? Abbaan keessan rakkina akkamii kana keessaa fuudheeti akkasiin as keessa jiraatti godhee miti? Amma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Haati teenya tuni baay'ee isa miidhamanii turaniira. Sababa haala jireenyaatiinis haa ta'uti bakka miidhaa guddaarra jiran. Miidhaa guddaa keessa jiran. Dhugaa. Kanaaf immoo kanaan duratti mana kana fakkaatu keessa iyyuu hin turreeyyuu mana tokko asiin karaa makiinaa tokko irraa mureeti as keessa jiraataa turan. Suninuu mana iyyuu hin jedhamu. Garuu haa ta'u immoo isarra jijjiirama wootu jira jecha malee amma immoo kunoo mana kana fakkaatu keessa jiraatanii kanarratti immoo osoo namni kamiyyuu gargaareenii namni kamiyyuu osoo cinaa isii dhaabbatee jedhaan akka kiyyatti. Guyyaa jalqabaa isin lamaanii ka dhufeetii haadha tanaa ayyaana irratti dhufeetii gargaaree anatti illee kan hime isinii yeroo san isin haalata akkamii keessa turte isin lachuu yaada keessan haalata akkamii keessatti isin gaddisiiftee kennan ammoo isin dhagamee jennaan dhuftanii gargaaruu fi dandeettan. Nuti amma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Guyyaa ayyaana tokko aniif obboleessi keenya kuni nuti guyyaa san gammachuun keenya nutti haafuu mana isiititti gammannee isii wajjin oollaa jennee karoora guddaa qabnaa turre jechuudha. Garuu immoo hagas iyyuu nu mijachuu baatullee baqqaatee isiin immoo amma wanti isii yaadduu fi wanti nu yaadnu garaagaraa
Garuu immoo rakkina isitu beeka waan ta'eef jenneet haga ta'e birrii nama sadiin mucaan tokkollee nu wajjin jira Caalaa jedhama. Nama sadii walitti qabneet birrii kennineefii ture. Guyyaa ayyaanaa san jechuudha. Ayyee guddaa galatoomaa. Carraa naa kennuu keessaniif galatoomaadha. Wantaan jechuu barbaadu guddaan illee hin jiru. Namni haadha hin qabne immoo hin jiru biyya lafaa kanarra miti. Haga danda'ameen haadha sana osoo namni martinuu bira dhaabatee akka isaan qofaa miti namni akka isaanii hedduutu jira. Namni akka danda'amin osoo afoo nama wal bira dhaabatanii haadha kamiinuu haa ta'u. Meebii isaan qofaa mitiyyuu nama biraallee namni beeku yoo jiraate eeruu sii godhanii namni sunniin osoo wal cinaa dhaabatamee gargaarame jechuu barbaada. Guddaa isin dubbadhu. Ayyee guddaa galatoomii namni gargaaramu baay'eetu jira. Akkuma jedhame kan ishii ammoo diqqoo ishii gargaarsa biraa waan hin qabneef akkasuma ammoo namni tokko garaa ofiititti yoo nyaate jedhe ka gargaarsa biraatiif illee amma akka guyyaa dura irraa hubannetti namni kuni nama buddeena tokko yeroo sadi nyaatu kana waan ta'eef hanqina isii kana laalleet ammoo ka adhaallee gargaarsa guddaa osoo hin taane adhallee gargaarsa diqqoodha. Buukii gadaa baankii irraa banamee jiru jira. Gadaa buukii isa irraa fuune akka gargaaru abdii qaba. Kun bakka gadaa baankii akkaawuntii kanarratti akka gargaaran namni durana kabraalee gargaaruu barbaadu. Namni gargaaruu barbaadan kuroo maqaa isiitiin banameera. Akkaawuntiin illee ka isiitii maqaa isii Faaxumaa Waataa jedhama. Akkaawuntii isii kana fakkaata. Warri gargaaruu barbaadan namni haadha hin qabne hin jiru. Namni haati teessan ammoo akka ittiin rakkanne yookiin ammoo akkasiin dhiphattullee hin barbaadani. Kanaafuu mee hundumti keessanuu akkaawuntii kanarratti haga dandeettaniin birrii tokkollee hin tuffatina 10 jettanii hin tuffatina. Anaaf isinii garuu birriin 10 womaa godhuu hin danda'u. Garuu ammoo isiif ammoo waan guddaa kana waan ta'eef namni haadha hin qabne hin jiru, namni rakkatee hin beekne hin jiru. Kana waan ta'eef nuti keessanuu gargaaraa jedha. Ulfaadhaa galatoomaa adda ammoo birrii namootiin garagaraa nu kennanii jiranii. Firaashii kanallee obboleettiin takkatu arabarraa akka isaan firaashii kana ilaalte. Mee maal jedhi isin mee yaada keessan kenna. Garammaan an isin dhale isin haa ta'u. Sariin teessan hin rakkatini, fiixaan keessan hin rakkatini. Sariin teessan waan qabattu hin dhabini, waan itti irkifattu hin dhabini. Fiixaan teessan haa dheerattu. Garaan an dhale isin haa gargaaru. Na laaltanii isin haa laalanii. Na to'attanii isin haa to'atan ijoollee kiyya. Cinaachi keessan jennatan lafa haa ga'u. Naa guddaadha, naa jiraadha. Maatii kiyya naa ulfaadha. Ulfinni isin sariin teessan haa gabbattu. Sanyiin teessan haa dheerattu. Naa dheeradha, naa jiraadha. Isiniin jedha na to'attanii naa taatanii. Miidhama kiyya na laaltan, cinaacha kiyya na yaaltan. Isin haa yaalu garaan isin dhale jedhee isin eebbisa maatii kiyya. Kanallee kumbirrii 5,000. Kanallee namoota garaagaraa irraa utuu hin tuffanne kopheetti kunillee birrii 1,200 waliin qoceeni. Kunillee birrii 1,000 kunillee 1,000 kumalaan waliin qabaa kun jechuudha. 7,000 8,000 fi 200 jechuudha. Kana waan isin haa kennu mee namni akkamii akkasiin gargaaru barbaadan kabraallee yaada keessan kennaafiiti. Isin gargaaruu danda'anii. Ani na gargaartan, anin gammade ijoollee kiyya, anin gabbadhe ijoollee kiyya. Anama haakimillee waan dhaquun dhabe, waan walii dhibamu wallaalee. Kunu harki kun na cabeera, kunu wal taraa, kunu harki kun wal taraa. Na dhukkubaa kun harki kun na cabeera. Gara kaan lafan naan mara. Dhaabadhee hin danda'u. Akkasuma jira ijoollee kiyya. Waan ni kiyya isin haa gargaaru. Amma mana kana keessa odoo na baasan eessa kiyya seenaa akkam ta'a. Mucaan kun bisaan yoo dhaqee waraabu ganzaba nan gaafatanii na irkisaniiran isaanillee. Waaqayyo isaan haa irkisu. Kanneen biraa yoo fagaadhe anummaa atta ta'a. Yoo abbaan mana kanaa na baase ani eenyu irkadha waan dhanaa jedhee halkanii guyyaa isin gaafadha. Waaqa kiyyallee gaafadhe. Waaqni kun isinuu naa godhe ijoollee kiyya. Naa gabbadhaa fiixaan teessan haa dheerattu. Amma yookiin asiillee odoo mucaan illee diigee illee na baase kiraa illee na dandeettan waa maraa naa gootan cinaacha kiyya naa laaltan
ijoollee kiyya na yaaltan haakimii san waan dhaqadhuun dhabee akkasitti dhibamaa waanni isin haa ta'u naa gootan kun waanni kiyya isin haa godhu garaan dhalee isin haa kanallee buukii bira kaadhaati. Ishi. Bilbila illee beektan malbata bilbila argoonitanii gadaa baankii jedha. Asuma irratti kan irraanfadhe ijoolleen gadaa baankii illee dargaggeeyyiin achi keessaa hagam beenne malee wanta wayii hin gargaarraa akkaawuntii kanarruma galchinaa fi kan jedhantu jira. Hagasitti ammoo hin beenne 10 ta'uu danda'a 20 ta'uu danda'a. Haga isaan galchan ammoo kan duranaa walii isinummaa argatan ta'a. Kan biraa ammoo waajjira mootummaa itti gaafatamtu waajjira dhimma dubartii biddilimsii fi daakuu hin fidaa fi hadha ammoo haalataan naan mijoofne gaafa haalataan naan mijate jedhamu qabadhee walumaan bira deemnaa jettee jirti. Kun kana asuma irratti ammoo wanti isiin dhaamataa gittuu ka'arraa jettanii manni kun mana namaati mana namaa keessa jiraatti qaama mootummaas haa ta'u miti mootummaallee akka deeggarsa wayii gootanii fi mana wayii yoo danda'ame yoo waan isin gargaare gargaarsa waaqaatti wanti dadhabamu hin jiruyyuu akka kana gootan asumaan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna galatooma. Kunillee bira qabadhaati. Guddaadha. Isaan waan an wallaale mucaan kiyya kun illee na bira jira. Maayyoo isaan illee hafuura naan gayaanni. Ana amma ijoollee kiyya jeennata isinii kenneera. Fayyaa isinii kenneera. Wanti baraa isinin argin. Salaabiin isinin argin. Sabsibeen isinin argin. Ufi isin xilaa isinirra qabe. Dhara jalaa dhaba jalaa sabsibee jalaa salaabii jalaa dhibee hamaa jalaa giddee hamaa jalaa an xilaa isinirra qabeera. Ilaanni isinin argin naa jiraadha naa gabbadha naa jiraadha kana du'aayin an isinii godhu dhalti teessan isinaa to'an zamaanni dharaa isinin argin wanti dabaa isinirra dhufin na gabbiftanii gabbadha jiruun keessa naa gabbata. Namni yaada qabdanii wanta gorsu. Anas rakka jechuu barbaade amma akka ollaatitti illee yaada tokko waan isaanii rakkatanii karaa danda'ame karaa namoota gargaarsa barbaadaniin illee sheerii godhuu hin danda'a. Irra darbee dammoo karaa asitti gadaa baankiinis yoo kallattii gargaarsaati yoo barbaachisaa ta'e buukii isaanii kanallee qabadheeti. Kallattii isaan ittiin gargaaruu barbaadan hunda isaan irraa qayyabadhee isaan akka fayyadaman godhuu hin danda'a. Normaalii baankii isa duun taane dargaggeessa achi keessa hojjetuttu rakkina haadha tana arginee jirra. Kun buukii kanarratti yookiin na hin galchinaaf yookiin na ammoo qaamumaan kennaaf jedha waan ta'eef hadha ammoo haalataa hojii ta'eetiin walii argamuu hin dandeenyeef kana indoome ammoo rakkina isiillee ta'ee gammachiisiitillee ta'ee haga waan inni gargaare birii tokko illee haa ta'u 10 illee haa ta'uuti karaa gargaaramuu hin dandeettuun walumaan kan itti deemta. Ayyee. Bakka kanaaf ayyii bakka jajjabaadha waan isin wajjin haa ta'u waan isin haa fayyisu nagaa isin haa kennu. Ijoollee kiyya gammuu fi akkana godhu barcuma akkasuma ijoollee kiyya naa jiraadha. Muluun keessanuu haa gabbattanii barbaada. Muluun keessanuu haa jiraattanii barbaada. Waanni kiyya isin haa gargaaru. Bayaa galatti nyaataa iddootti. Ifatti baya dukkana keessa ifa baya ijoollee kiyya gabbadha argadha waaqayyo isin haa gargaaru na gargaartanii isin haa ijaaru na ijaartanii ufii isin haa guddisuu jedha ijoollee kiyya naa jira. Hayyee hadha kunoo sagantaa kana fakkaaturra oollee jirra haadhateen na gargaaruuf haga waan inni gargaareen birrii tokko lama osoo hin jenne 50 100 kumatti haguma barbaadaniin isinillee durana akka isii gargaartan kunoo buukii banneefii jira. Buukii sana ammoo footoo isaa kaafnee sheerii isinii goona. Hundumti keessanuu akka isii gargaartan kabajaa guddaan isin gaafanna. Namootiin biraallee kan gargaaraman jira. Haga dhumaa warroonni nu qunnamuu barbaadan bilbila kennallee isinii kenna. Galatoomaa ulfaadhaa nagaan nu jiraadha. Waaqayyo isin fayyaa ta'a. zamaanni ofii isin haa qabu. Ameen ameen ameen. Naa guddaa. Ameen. Asumaani dhiifama guddaa namni isin galateeffatu barbaadamne. Ani immoo namnummaa isin galateeffatu barbaadamne. Ani kunneen mul'inuu kiyyuu maami akka jedhaa 2 jedhaa 3 jedhaa
Waaqayyoon afur jedha kanaan shan jedha muluu keessanuu as keessa akka kinninni isin liqimse isin baachuu danda'a akkuma xaaree isin guddise sana garaa Fatuu barbaannu abbaa mana kanaa kana rooba akka roobni akka aduun isin dhoofne isin gargaare kana guddaa ulfaatu haa galatoomu nama guddaa nama kabajaa qabu. Daa'imni kun buddeena abbaa nyaadhu jedhee isaa kennee bitee fi gaafa xirii kanaa xiru buddeena ofii nyaatu san naa dhiisee daa'imni kun naa dhiisee deebi'ee birrii 50 naa kennee waan kiisii qabu naa kennee ka'ee lixee gaaf kan mucaa kana qabatee na deebi'ee na tooyate isina isa wamaan jedhu kunaa jedhu kun guddaa tokko kun isaa jedhu naa jiraata. Ilaa isinirraa qabu. Ilaa isinirraa qabu. Waaqni kiyya garaanan isin dhal. Naa jiraadha. Naa jiraadha. Naa jiraadha. Naa jiraadha. Baika inni waan waliin fuula ifaanonni adabsiisu. Eshi. Nagaan eshi. Kana tooma ulfaadha. Eshi. Eshi.